Jirtu maatii wal lammishootu warra nan beekneef ani lammiidha. Lammishootu birraati akkuma beekamu yeroo darbe keessatti viidiyoo yookiin suur-sagalee akkamittiin akka page numberii dokumentiitti yookiin immoo barruu tokkotti akkamittiin akka kenninu sin agarsiisan ture. Namoonni viidiyoo sana ilaalle lammishootu bikee seentanii viidiyoo sana ilaaluu dandeessu. Har'a immoo viidiyoo bareedu tokko kan biraa qabadhe isin dhiyaadheera. Innis maal yoo jettanii akkamittiin akka table of content yookiin immoo isa baafata jennu kana akkamittiin akka documentii keenyatti yookiin barruu keenyatti akkamittiin akka kenninu sin agarsiisuuf as beechuudha. Haga dhuma viidiyoo kanatti na hordofaan affeerraa kiyya. Kana hojjechuuf kan akka kaase yeroo baay'ee namoonni maal godhu table of content kana harkaan barreessu. Kana jechuun fakkeenyaaf amma boqonnaa tokko jedhaniiti yookiin chapter 1 jedhaniiti. Haala kanaan dootu gochaa akkas gochaa dhumarra gaafa gaan peejii isaa peejii nambarii fakkeenyaaf peejii lammaffaa irra jirate akkas jedhanii 2 jedhanii kennu kan lammaffaallee boqonnaa 2 jedhanii fakkeenyaaf boqonnaa 2 peejii 5 irra jirate peejii 5 jedhanii akkasitti yeroo kennantu jira. Kun garuu maal isinitti fakkaata rakkoo qabaachuudha. Akkasitti maanuwaalii peejii nambarii kennuun rakkoonni qabu keessaa inni jalqabaa fakkeenyaaf dokumentii peejii 200 300 fa'aa yoo qabaanne fakkeenyaaf taayitiliin isaa baay'ee ta'uu danda'a. Taayitiloota tokko isaan akkasitti finnee asirratti barreessine ishee kan dot goone dhumarratti lakkoofsa peejii isaa barreessuun it's boring baay'ee dadhabsiisaadha. Sana qofayyuu hin taane sa'aatii fudhachuu qofa hin taane maaltu jira fakkeenyaaf boqonnaan tokko jalqabaa peejii lammaffaa irra yoo jiraate booda immoo boqonnaa tokkoffaa kana jijjiirree yoo fakkeenyaaf waa itti daballee peejii lammaffaa irraa gara peejii sadaffaatti yookiin peejii arfaffaatti gad deemuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yeroo peejiin boqonnaa kanaa jijjiiramu asillee dhufnee peejii nambarii isaa jijjiiruu qabna harkaan jechaadha. Maal jennaan maanuwaalii waan ta'eef jechaadha. Maanuwaalii kenne waan ta'eef jechaadha. Har'a garuu akkamittiin automatic table of content yookiin immoo baafata automatic ta'e akkamittiin akka hojjennu sin agarsiisachuudha. Na hordofaan naaf irra kiyya. Kana gochuuf maal goona mee jalqaba baafata kana kan maanuwaal ta'e irraan balleessa. Sanaan booda table of content kana kennuuf jalqaba irra nan dhufa. Jalqaba dokumentii koo irra dhufa yookiin barruu koo irra dhufa. Kunoo asirraan hoomii jala normal jedha no space kan jedhu jira heading 1 heading 2 heading 3 heading 4 heading 5 jedhee itti fufachuudha. Warreen kun heading nuti filannudha jechuudha. Automatic table of content hojjechuufi kunoo table of content kan maanuwaalii irraa balleessara. Sanaan boodas dhufeetaniini kunoo bakka boqonnaa tokko jettu yookiin chapter 1 bira dhufa. Amma maalan godha chapter 1 yookiin boqonnaan tokko kuni heading meeqa akka ta'u qabu jalqaban filadha jechuudha. Heading 1 jettanii filattu jechuudha. Chapter 1 yookiin boqonnaa tokko kan jalqaba irra jiru heading 1 jedhee filadha. Introduction illee yookiin immoo seensa kan jedhu kunillee yoo barbaadan heading 1 gootu barbaadan heading 2 gootu jechuudha. Mee ani heading 1 mon godhame kuni heading jalqaba waan ta'eef ishee kanallee heading 1 jedhee filadha. Sanaan booda ergan heading 1 godhee warra kana tokko maal ta'a jechuudha heading 2 ta'a jechuudha. Yoo musa kana tokko kana introduction kana heading 2 gootanitti immoo tokko immoo heading 3 gootu jechuudha. Akkamatti hirrisaa deema heading isaa jechuudha. Gad dhufneeti kun amma background of the study kan jedhu jira yookiin immoo seenduubee qorannichaa kan jedhu kana maalan godha nan filadha select godhetaniini introductioniin heading 1 waan jenneef 1 immoo yookiin immoo background of the study immoo maal ta'a jechuudha heading 2 ta'a jechuudha. Heading 2 jedhee filadha jechuudha ishee kana. Sanaan booda gadan dhufan mallee bakka heading jiru hunduma bira deemtanii filattu jechuudha. Statement of the problem yookiin ka'umsa qorannichaa kan jedhu jira. Ka'umsa qorannichaa kana yookiin immoo statement of the problem kana immoo maalan godha kanas heading 2 godha jechuudha. Maaliif jenna 1 2 waan ta'eef jechaadha. Ammallee 1 3 bakka jiru deemetaniini isallee heading 2 godha jechuudha. Kun objective study yookiin 1 3 maal ta'a jechuudha heading 2 ta'a jechuudha. 1 3 heading 2 yoo ta'e 1 3 waan immoo kaayyoo gooroo fi yookiin general objective fi kaayyoon gooree yookiin immoo specific objective fi immoo subtopic objective of the study waan ta'anii fi maal ta'a jechuudha heading 3 filanna jechuudha. Heading 3 filanna jechuudha. Erga sana filannee booda 1 4 in jira. 1 4 jechuun illee subtopic eenyuti introduction waan ta'eef heading 2 filanna jechuudha. Sanaan booda gad dhufneeti scope of the study kan jedhu jira yookiin immoo maal jedha daangaa qorannichaa kan jedhu jira. Isheen illee heading 2 taate jechuudha. Subtopic introduction yookiin seensaa waan ta'eef. Inni itti aanu limitation of the study yookiin immoo hanqina qorannichaa kan jedhu jira. Inni immoo isallee maal filanna jechuudha heading 2 goona jechuudha. Subtopic introduction yookiin immoo seensaate waan ta'eef jechuudha. Kunoo finnee irra chapter 1 erga chapter 1 finnee chapter 2 bira dhufna jechuudha. Chapter 2 biraati kunoo boqonnaa 2 yookiin chapter 2 hin jira. Boqonnaa 2 kana maal goona jechuudha. Normally kan dura heading 1 goona jechuudha. Maal jennaan chapter 1 is heading 1 waan gooneef. Literature review kanallee yookiin immoo sakattaa barruu yookiin sakatta'insa barruullee maal goona heading 1 goona.
tuun literature review dha heading 1 yoo goone 2 waan inni maal ta'u qaba jechuudha heading 2 ta'u qaba jechuudha dirqama jechuudha kanaaf heading 2 jennee filanna ishee kana jechuudha maalummaa folkloorii kan jedhu kana gosoota folkloorii kan jedhu kana 2 dha waan ta'eef heading 2 filanna ammallee 2 3 yoo jiraate heading 2 filanna garuu amma maaltu jedhas kana 2 waan jira afoola kan jedhu kana jechuudha afoolli kun subtopic gosoota folkloorii waan ta'eef heading 3 filanna jechuudha as dhufne immoo afoola taanee kuno gosoota afoolaa kan jedhu jira kun immoo subtopic afoolaati afoolli heading 3 yoo ta'e isheen kun immoo gosoonni afoolaa immoo maal ta'a jechuudha heading 4 ta'a jechuudha maaliif jennaan 2.2.1.1 waan ta'eef heading 4 jenna jechuudha ishee kana immoo heading 4 goona jechuudha ammallee gad dhufne kuno inni kunillee goroowwan afoolaa kan jedhu kanallee lama tuqaa tokko tuqaa lama waan ta'eef ishee heading 4 goona jechuudha sanaan erga sana filanne asiitii duudhaa hawaasaa kan jedhu kana lama tuqaa lamadha kana heading 3 goona jechuudha sanaan booda xumurreerra akka dokumentii kiyyarra jirutti dokumentii kiyya kanuma xumurreerani yoo heading biraa qabaanne fakkeenyaaf heading 5ffaa illee yoo qabaanne kun as kanatti heading 5ffaatti filattu amma ergan select godhee xumure ol dhufeetanii amma generate godhadha jechuudha table of content kiyya kunoo asan dhufa kanaaf egaa maal gootu bakka table of content sana kennuu barbaadanitti fakkeenyaaf amma bakka kanatti akka inni generate naa ta'u yookiin immoo table of content kiyya as kanatti akka naa bo'oo barbaade bakka kanatti click godhetanii sanaan booda maalan godha dhuftanii as kana reference kan jedhutti buutu reference jala maaltu jira table of content kan jedhu karaa harka bitaa jira isheetti buutu sanaan booda kuno templateota yookiin immoo formatii warreen kun hin jiru kan built-in ta'anii kan jalqabaa automatic table waan kan jedhu mata dureen ishee contents jetti haala kanaan display ta'a jechuudha yoo kana filattanii lammaffaa immoo automatic table tuun immoo table of content jedha mata dureen isaa haala kanaan display ta'a kan akkasiin tolle filachuu ni dandeessu jechuudha fakkeenyaaf anamma kan lammaffaa kana filadhamee kan lammaffaa kan tambu'a yeroon kan lammaffaatti buu maal godha jechuudha kun table of content kiyya haala kanaan generate naa godha jechuudha garuu okay irra keessa kan jiran jiru kan hin baane boqonnaa tokko ol kan jiran jiru fakkeenyaaf kunoo list of abbreviation kan nan qaba ishee kanallee maalan godha nan filadha jechuudha ishee kanallee akkuma sila heading waan akkanaa godhuun goona acknowledgement heading waanii goona okay atariraalee yookiin immoo abstract illee heading waanii goona sanaan bodhufneeti heading inni warri kun amma keessan jira waan ta'eef warra amma filanne kun sadan keessan jira waan ta'eef maal godhachuudha bakka kanatti dhufneeti update kan jedhu jira update table kan jedhu irratti gaafa click gootanii filannoo lama nu baasa filannoon jalqaba update page number only jedha kana jechuun page numberiin jijjiirame yoo jiraate page numberii qofa update nu godhachuudha inni lammaffaa immoo fakkeenyaaf dokumentiin page lammaffaa irra ture gara page 5ffaatti darbe page isaa akkatti nu sirreessachuudha inni lammaffaa immoo upgrade entire tables jedha kana kun immoo content illee sirreessa yookiin immoo title illee sirreessa akkasumas illee page number illee sirreessachuudha mee ani kan lammaffaa kana filadhame upgrade entire table jedha yeroo sana maal ta'uudha table of content irra warran galle atareera abstract hiikaa jechootaa fi galata kan silan galle sana warri kun as irra keessatti boqonnaa tokko olitti galuu jechuudha mee click kan godhame yaa kunoo galeera dhufe abstract acknowledgement list of abbreviation warreen kun warri duraan hin galle galan yeroo jechuudha lakkoofsa roomaatiin jiru jechuudha kun roomaa number 1 roomaa number 2 roomaa number 3 jedha check gochuu dandeenya fakkeenyaaf acknowledgement nama yookiin galanni Roman number 2 rakka jiru cheekaa goonuu ol baane galata ya here acknowledgement yookiin galanni jira page number isaa ishee goone kun Roman number 2 jechuudha ofuma isaa automatically harkisee fida jechuudha garuu page number kana Roman number fi lakkoofsa kana akkamitti kennan yeroo darbe video darbe keessan agarsiisan ture warreen ilaalle sana ilaaluu dandeessu kanaaf kun akkuma argitan boqonnaan tokko kan jedhu heading 1dha inni kun illee heading 1dha heading 2 keessatti siqeera inni kun heading 3 waan ta'eef lama keessatti siqeera akkasitti deemaa jechuudha garuu jalarra yoo dhufne kuno chapter 2 keessa yookiin immoo literature review jala heading hanga afuritti qabna turre garuu sirraatti hanga 3 qofatti nu baasa jechuudha inni maaliif yoo jettanii table of contentiin kan automatic ta'e hanga heading 3 qofaatti baasa jechuudha kanaaf maal gochuu qabna jechuudha manual table kan mataa keenya kan custom ta'e define godhachuu qabna jechuudha sana define godhachuuf maal goona asirraa reference keessa entu sanaan table of content irratti buutaniiti kun asirraan custom table of content kan jedhu jira custom table of content irratti buutu sanaan booda kunoo hin jira asirraani show levels jedha fakkeenyaaf asirraa heading 1 heading 2 heading 3 qofa jira akka haga heading 4 5 itti nu dabaluu barbaanne asirraan heading kan dabaluudha jechuudha kun heading kan dabala argitanii kun asirraan illee dabalaa deemaa jechuudha yoo 5 jedhellee heading kan haga 5 itti na dabalaa jechuudha kun
haga 5tti na dabala jechuudha. Yoo 6 jedhellee haga 6tti na dabala. Haga 9tti dabaluu dandeessu. Heading haga 9tti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kana okay jedhetaniini gaafa asirratti okay jedhu maal ta'a jechuudha? Replace this table of contents jedha. Yoo okay jedhe manually amma kanatti naaf jijjiira jechuudha. Ishee kanatti okay jedha. Sanaan booda maal ta'e jechuudha? Kuno heading 4 illee baheera jechuudha. Sila haga heading 3 qofaatti ture kan nuuf baase amma garuu heading 4 illee nuuf baase jechuudha. Heading 4 kuno 2 tuqaa 2 tuqaa 1 tokko 2 tuqaa 2 tuqaa 1 tuqaa 2 kana sila dhoksee kan tureeru gaafa nuti custom table of content jenne asirraan heading isa kan 3 ture haga heading 4 tti yookiin immoo haga mata duree 4 tti naaf baase jedhee gaafa filadhu maal ta'e jechuudha? Heading 4 kan duraan hin baane naaf baase jechuudha. Haala kanaan kan mataa keessan illee custom gochuu dandeessu jechuudha. Erga akkasittiin table of content generate goone title kan akka barbaanne edit gochuu dandeenya. Faayidaan table of content kana maalidha? Yoo haaluma salphaatiin gara fakkeenya page barbaanne deemuu ta'uu barbaanne fakkeenyaaf ammaani otoo nama kaayyoo gooroo yookiin immoo general objective bira deemuu barbaade control keyboard keessan irraa qabdaniiti akka barbaadanitti click gaafa gootan bakka barbaadan sin geessa jechuudha. Fakkeenyaaf ana general objective bira yoo deemuu barbaade control keyboard irraa qabeen sanaan booda general objective kan jettu tan bu'aa kuno gara general objective itti nageessa jechuudha. Kanaaf akkas gootanii haala salphaatiin bakka barbaadan deemuu dandeessu. Inni biraan haaluma salphaatiin yoo page ta'e jijjiirame yookiin maqaan title keessan jijjiirame haaluma salphaatiin update gochuun hin danda'amu jechuudha. Mee fakkeenyaaf maqaan general objective jettu kana fakkeenyaaf kaayyoo gooroo kan jettu kana mee biraa balleessitanii deemne update goone ilaalame. Ishee kana biraan balleessa. Sanaan booda mee gara jalqabaa sanatti deeminuuti table of content bira deebineeti. Otoo right click irratti godhee update jedhe yookiin immoo kuno bakka update jettu kana dhufeen otoon update entire table yoon jedhu maal ta'u qabachuudha? Kuno shittiin kun general objective jettee kaayyoo gooroo kan jettu kun biraa baduu qabdi jechuudha. Mee update an jedhame kuno general objective qofa jira kaayyoo gooroo kan jedhu irraa badee jechuudha. Kana qofa miti fakkeenyaaf general objective kana page 5ffaarra jira. Page 5ffaarra kan jiru kana gara page 6ffaatti otoo gadi bunne haaluma salphaatiin update nu godha jechuudha. Table of content kun objective kana page 5ffaarra kan ture kana gara page 6ffaatti bunnu mee gadi. Yaa kuno page haaraa kaayera. Mee sanaan booda maal goonu dhaqneeti ol deebinee update jenname. Kanaaf maaltu jijjiirama jechuudha? Kan objective gadi jiran hundumti isaanii page isaanii tokko tokko dabalaa jechuudha. Maal jennaan objective page 5ffaarra jiru gara 6ffaatti butee inni kan illee akkasuma ammoo sana gadi siqeera jechuudha. Mee update an jedhame right click godhin update field jedha. Sanaan booda only page number jedha. Yoo ta'u baate immoo kunoos kana as dhufeetaniin update an jedha. Sanaan booda mee ilaalame karaa harka mirgaa warreen kun jijjiiramu 5 kan ture sun 6 jijjiiramu qaba jechuudha. Update page number only kan jettu tan bu'aa okay jedha. Kuno page number insa 5 irra kan ture gara 6 jijjiirame jechuudha. Kanaafuu page barbaadda yoo keessa balleessaa yookiin immoo page barbaadda yoo itti dabaltan kan sinirraa eegamu maalidha jechuudha? As dhuftanii table of content jala dhuftanii right click irratti gootanii update jechuu yookiin immoo kuno update table kan jettu jirti isheetti buutanii yoo page number qofate ishee kana filattu yoo immoo guutummaa isaa maqaa isaallee maal isaallee akka update godhuu yoo barbaadan ishee kana filattanii haala kanaan sirreessuu dandeessu jechuudha. Kana qofa miti as keessaan fakkeenyaaf heading 1 maal fakkaachuu qabu asumaan define gochuu dandeessu. Kana jechuun fakkeenyaaf heading 1 irratti right click gootanii modify gaafa jettan kan isinii baasa. By default heading 1 font facing isaa time new roman dha. Font size isaa 14 dha. Yoo dabaluu barbaadan kun akkasitti nama barbaadan dabaluu dandeessu. Fakkeenyaaf kun akkasitti size isaa dabaluu dandeessu. Inni biraan bold dha. Yoo barbaadan italic gochuu dandeessu. Barbaadan underline akkasitti tolee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni itti maalidha? Kuno asitti font coloring yookiin coloring heading 1 black dha. Sin kan barbaadan irratti asii jijjiiruu dandeessu. Inni biraa maalidha? Center alignment ni jira, left alignment ni jira, right alignment ni jira, akkasumas immoo justify ni jira waan ta'eef kuno heading 1 center irra akka ta'u barbaadan kunos kan raati center kan jettu kana filattu jechuudha. Yoo karaa mirgaa ta'e ishee kana filattu, yoo karaa bitaa ta'e ishee kana, yoo justify gochuu barbaadan immoo ishee kana filattu jechuudha. Kan heading tuulle akkasuma asirraan right click irratti gootaniiti modify kan jedhu bira dhuftaniiti asirraa setting barbaadan akka barbaadanitti modify gochuu dandeessu. Gaafa sin setting kana modify gootan inni hundumaafu apply isinii godha jechuudha. Kanaaf haaluma kanaatiin table of content yookiin immoo baafata document yookiin waraqaa keessaniif hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon irraa yookiin suur sagaleen irraa kana fakkaata. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Yeroo xaanu keetti immoo yookiin viidiyoo xaanu keetti immoo akkamitti list of figure fi list of table hojjennu qabadhe isin dhiyaadha jechuudha. Haga viidiyoo sana wal arginutti nagaan naaf turaachuun barbaada.
Yoo video kana jalattan video kana share gochuun dagatina warreen YouTube channel kana subscribing goone immoo asumaan lammiilee YouTube kana subscribe gootanii akka maatii taatan jechuun barbaada. Yoo lammiilee YouTube kana subscribe gootan videoon as YouTube channel kana irraa gadhiifamu dursee isin qaqqabachuudha. Guddaa galatooma. Oraa bulaa deebana yeroo gaarii qabaadha.